بسم الله الرحمن الرحيم. obboleeyyin keenya darsii har'aantana baratuudhaaf yaanu darsii sadaffaadha jechuudha. Darsii takkaffaa fi lammaffaa dabarsinee jirra. Asumarratti dabarsinee jirra. Garuu inshaallah har'aantana wanni nuti barannu darsii sadaffaadha jechuudha. Ayyee obboleeyyin keenya darsiin takkaffaan kaayyoon isiin kaa'amteef maali? Uruufa hijaa'aa jechuun harfii takka takkaan jechuudha jenne afaan oromootti hoggaatiif harfii takka takkaan jechuudha. Murakkabaat jechuun ammoo darsii lammaffaa jechuun darsii lammaffaa murakkabaat kan nuti baranne jechuudha. Murakkabaat jechuun isa takkaa fi lama sadii fi afur walitti hidhamee heddummaate kanaan murakkabaat jedhama jechuudha akka afaan arabaatti. Hayyee maashaallah. Egaa akkas ta'ee egaa obboleeyyin keenya huruufa muqaxxaa jechuun isii addaan caccaramtoo taatee jechuudha. Wal muqaxxaatu waa awaayilu suwariin. Jalqaba suuraadhaa wafawaatee suuree waan suuraa ittiin isiin banamuun kanaanii huruufa muqaxxaa jedhan. Ammoo walumaa galatti huruufa muqaxxaa jechuun huruufun tubtada'u bihaa ba'du suwari. Harfii muqaxxaa jechuun harfiilee qubee yookaan jechuudha afaan oromootiin qubee jedhamti. Akkasii gaa qubee suuraan takka takka isiidhaan banamtu maal jennaani harfii muqaxxaadhaa jennaani. أما افتتحت بها 29 سورة سورة ديدمي سقليتو إسي تنام بنميج القرآن غيست من سورة القرآن جمعها بعضهم بعد إزالة المكرر من أحرف بقوله نص حكيم قاطع له سرا ججو أكنان بيكما ججو لقاب لين كينيا حرفي مقطع ماليتني قافتون قبدنك حرفي مقطعاتني قرآن مخيست ججو أما غير متكررة أنت جيرتو harfii 14 jechuudha. Amma qaayidaa nuuraaniyyaa kanarratti nuti ilaalu yaanu harfii 14 jechuudha. Ayyeega harfii 14 jechuudha. Harfiin 14 tuni harfi addarsu thaalis amma gara barnoota keenyaa dabarra. Addarsu thaalis darsiin yookaan barnoonni sadaffaadha. الحروف المقطعة حرفي مقطعة دبن حرفي مقطعة ميكا حرفي قرافري يجو ألف لام ميم ديارتو قبا يجو ديارتو قبا لا المدي جل جرا واني انك على مدي ما انا بري فما جو خوني حركي ساجا امتي يوخاو مدي جا امتي ونعم بيكم دي ألف لام ميم صاد ألف لام را را يتي ديريسون قبل يجر ما دغنتي نمني باجين أكما لام ديريست أكما ألف اللي ديريسا يجر ألف اللي ديريسا لام اللي ديريسا لا را اللي ديريسا يجر أكسيمتي يوني في ألف ديرتو ران مو مدي قبوان تاتي في حركات قبوان تاتي في ديرتو قبا يجر ران ديرتو أكسيك بيكمو قب ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد ضاها طاسين ميم ضاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون أكسي كرامو قبايجو إيجا خنا فيني جل خنا كتبين كتبين تهوي جرايجو كتبين كوني مالي فيها فنورموتي سبيه خوان قبل كتابني نسي warraafaan arbaa qofaaf hin kaa'amne afaan warraafaan oromootis kaa'amee jira waan ta'eef afaan oromootti hoggaaniif deemne ba'aada intihaa'i min addarsi الثاني والثالث darsii dabarsitan hundaa'u eega fitte الحروف المركبة والمقطعة حرفي مقطعاتي في المركبات أقوى fitte يجب أن تكون لدى الطالب eega حرفي مقطعاتي في حرفي مركبات خنا في التيبودا
maaltu sirraa eegama bakka iddoo sanatti gahumsa akkamii qabaatu qabdaadha kaayyoon isaa jechuudha. لدى الطالب قدرة في معرفة وتمييز أي حرف من حروف القرآن. حرف القرآن أنا بكفيت يوبن تيقن مال يتم بيغو قبدار من غير تردد. فمثلا دديبو الأملت قن كان سنسان يجو الأملت حرفين تنتمي بنيتم قن أليف قل لام قواو أتكتك كان يبسو دندوك أبايجو. فمثلا قوله تعالى مفكين عما يتساءلون قجوغنا يقرأ هو الطالب بالسورة التالية بلا تردد الله. عين كوجرة ميم يا تاء سين ألف همزة لام واو نون كانت تدان تكتك كان باسي بيغون ديريك أموان جوجونا بلين جنيا درسين سدفان أسر الراودي إن شاء الله درسي أعرف فعلا هنقولتي دي بنوتي channel keenya subscribe godhuudhaan nufaana hordofaa nufaana bu'aa nu waliin jiraadhaa isin jenna insha Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.